Yoo yaa ashama akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota miidiyaa wiirtuu. Kun qophii dhimma keenyaaf waa'ee keenya jedhu. Torbanitti miidiyaa wiirtuutiin kan isinii dhiyaatu. Qophii dhimma keenyaaf waa'ee keenya irraatiin kan isin faana turu ani Odaa Abtaamuuti. Akkasumas waa'ee kiyyaa Gammachuu Tsaggaayee yoo ta'u, ogeessi kaameeraa keenyaa Firaa'ol Abiraam aga xumuraatti isin faana turra. Isinis obsaan aga xumuraatti nu hordofaa isiniin jedha. Qophii dhimma keenyaaf waa'ee keenya jedhu irraatiin dhimma ogbarruu Oromoo irratti qabxiilee tokko haasa'uun jalqabna. Ogbarruun Oromoo hiikuma isaatiin gaafa dhufnu ogbarruu dhumti kun gammee maal ta'a jetteeti? Tole egaa Odaa, ogbarruun hiikuma isaarraa gaafa kaanu jecha tishoodha. Oguma barruu yookaan oguma barreeffamaa kan jedhurraa akka dhufedha. Ogeessonni baay'een yookaan hayyoonni baay'een kan dubbatanii qabiyyee masaa gaafa ilaallu immoo afoolarraa adda kan ta'e barreeffamaan kan taa'u dhalootaa dhalootatti bifa barreeffamaatiin kan darbudha. Isa sana diteelii yookaan gadi fageenyaan keessa seenuun yeroo keenyas fixuu ta'a akkasumas daawwattoota keenya nuffisiisu ta'a. Ogummi barreeffamaa yookaan ogbarruun garri caalmaansaa kalaqadha. Yookaan immoo waan aadaa hawaasaa keessa jiru yookaan waan duudhaa afoola hawaasaa keessa jiru fuunee gara barreeffamaatti gaafa deebisnus amala ogbarruu qabaachuu danda'a. Amma isa sana dhiisneetu gara kamitti xiyyeeffannaa gara kitaabaatu xiyyeeffannee qabiyyee kitaabota keenyaa akkasumas immoo kan Afrikaa irraa kaanee hanga kan Oromootti xiyyeeffannoodhaan utuu ilaallee gaarii natti fakkaata qabiyyee keenya gabaabsuu jecha. Eeyyanii gammee akkuma ati jette ogbarruun kallattii maani moggaasa isaarraa gaafa kaanuyyuu ogummaa barreeffamaadha. Barreeffama biroo irraa wanti adda isa godhu yoo jiraate ogummaadhaan kan barreeffamu ta'uu isaati. Gara ogbarruu Oromoo dhufuun asitti mee barreessitoota Afrikaa warra urjii ta'an keessatti ogbarruun Afrikaa maal ture kan jedhu barreessitoota urjii mummuraasa kaasnee kitaabota isaanii waliin kan ilaallu yoo ta'e fakkeenyaaf barreessaa beekamaa biyya Naayijeeriyaa kan ta'e Naayijeeriyaa kutaa bahaa keessatti kan dhalate Chinua Achebe ogeessa ogbarruu beekamaa sanarra darbee barreessaa ta'urra darbee abbaa ogbarruu Afrikaa jedhame kan ture kitaabota hedduu barreessuun kan beekamudha. Chinua Achebeen barreessaa beekamaadha. Yoo xiqqaate kitaabonni isaa koppii miliyoona 20tti koppii miliyoona 20 kan gurguramee fi akkasumas qabiyyeen kitaabota isaatii hawwatoo fi cimoo kan ta'anii fi afaanota gara 50tti kan hiikamedha. Kitaabota baay'ee jaallatamee fi manneen kitaabaa addunyaarra jiran hedduu keessatti akka ajaa'ibaatti kan barbaadamaa turedha. Iccitiin jaallatamuu ogummaa barreeffamaa yookiin kitaaba Chinua Achebe kana duuba maaltu jira jennee kan ilaallu yoo ta'e waan biraa osoo hin taane ogummaan barreeffamaa isaa sun miidhagaa ta'uu fi qabiyyee isaati. Kaka'umsi kitaaba sana yeroo sana akka barreessu isa godhe tokko sirna kolonii yookaan mootummaa koloneeffataa yeroo sana biyya Naayijeeriyaa koloneeffatee fi akkasumas dhiibbaa yookaan ergamoota warra adii mishiinaroota dhufanii aadaa warra Naayijeeriyaa irratti dhiibbaa gochuurraan kaka'umsa godhate kitaaba kana kan barreessee fi kitaaba guddaa jaallatame. Kitaabni isaa jalqabaa kun asoosamoota gaggabaaboodha. Things Fell Apart kan jedhudha. Gaafa gara afaan Oromootti gnu hiika wantoonni ni kufu yookiin wantoonni waliin kufu wanta jedhu wayitii. Ayyaanis barreessitoota Afrikaa keessaa akka yaadatamu yookaan akka dubbatamu kan inni barbaadu barreessaan tokko jira. Barreessaa kitaaba Born a Crime jedhu barreesse. Maqaan isaa Trevor Noah jedhama. Ammayyuu lubbuudhaan jirudha. Kitaaba barreesse keessatti qabiyyee akkuma dura kaastee kitaabi akka inni jaallatamu kan taasisu miidhaginaa fi qabiyyeedha jettee dhuftee. Qabiyyeen kitaabichaa hamar isa jennu yookaan qoosaa isa jedhamudha. Biyya kanatti odeessa jedhamellee waltajjii adda addaa irratti kan dhiyaatu akkasumas kitaabaan illee baasaa kan jiran jiru. Inni kun jireenya maatii isaa jireenya akkaataa abbaaf haati isaa itti wal baranii wal fuudhan akkamitti ofii isaatii akka guddate jireenya ijoollummaa isaa waan akkasii irrattidha kan inni xiyyeeffatee barreesse. Born a Crime jedhamee mata dureen kitaabichaa kan inni moggaafameef iyyuu abbaan isaa nama lammii Jarmanii ture haati isaa immoo nama Afrikaa kibbaa turte. Kanaaf yeroo sanatti utuu sirni apartaayidii mormiin geggeeffamee sirni sanyummaa kun hin kufiniin dura seerri jira ture. Namni adii dubartii gurraattii fuudhuu dhiisiiti konkolaataa tokko keessa illee taa'uun hin eeyyamamu ture. Maatiin sun garuu sanarra darbanii seera sana cabsanii maatiin mucaa kana wal fuudhaniitu mucaa kana godhatanii jechuudha. Trevor Noah kana jechuudha. Sana booda jireenya
ijoolleen Afrikaanota akkasitti dhalatanii dabarsan waa'ee maatii isaanii waan hundumaa dhamaatii jireenyaa qoosaa fakkeesseeti kan inni barreesse. Nama jireenya maatii isaatti qoosuudhaan amma immoo maatii isaa jireenya gaarii jiraachisuudha jedhameetu haasa'amaa jechuudha waan isaa. Ammallee nama lubbuudhaan jirudha. Bara 2018 kaasee yeroo adda addaatti badhaasa adda addaa fudhateera. Komeediyaanidha, istaandaap koomeedii hojjeta. Kan biraa immoo kitaabni isaa kunis koppii miliyoona 10 ol gurgurameera. Amma magaalaa Ameerikaa keessaa magaalota adda addaa irra deemee The Daily Show kan jedhamu sagantaa qaba. Isarrattis immoo took showdha kan inni geggeessu. Took show kanaan immoo aadaa Afrikaanotaa beeksisaa jira. Akkaataa dubbii Afrikaanotaa akkamitti akka isaan Ingiliffaa dubbatan pronunciation isaanii irratti illee qoosaa adda addaa hojjeta. Egaa barreessitooti kun akkamitti dhiibbaa uumuu danda'an kan jennu akkuma dura kaastee qabiyyeedha. Qabiyyee wanta sanaa jabaataa ta'uu qaba. Asoosama yoo ta'e kalaqni isaa akkamittiin taatonni achi keessa jira yookaan nama fakkiileen achi keessa jiran akka bocaman akkamittiin ijaarsi gochaa isaati yookaan jaargochi isaa akka qindeeffame akkamitti seenaan akka himamaa jiru fuuldura deemaa jira moo dudduub deebiidhaan himamaa jira moo akkamittiinitu himamaa jira kan jedhu miidhagina kan argisiisu sanadha jechuudha. Eeyyeen akkuma ati kaaste kitaaboti barreeffamuun kun jaallatamoodha. Kitaabni ati kaaste kunis kitaabni Cheenoo Achebe kun dabalata yoo ilaalle yeroo baay'ee barreessaan waan ofiisaa miti barreessaan kan uummataati. Barreessaan kan uummataati gaafa jennu waa'ee uummataa kana qaawwasaa rakkinasaa qabeenyasaa bal'inasaa afaan ta'e dubbata. Waan hawaasa isaa sana yeroo sanatti barreessitoonni kun Cheenoo Achebe Naayijeriyaawii haa ta'uyyuu malee rakkoo Afrikaa kana jiruuf jireenya biyyoota Afrikaa kana addunyaan akka dhageessu godheera. Caalattuu akka addunyaan dhageessu kan godhe immoo kitaabota isaa kan barreessu Cheenoo Achebe duraan barsiisaa ture, barsiisaa afaan Ingiliffaa ture. Kitaabota isaa kana afaan Ingiliffaan barreessuun isaa suni jaalatamummaadhaaf biyyoota hedduu irratti akka barbaadeen akka babal'atu ta'e qabiyyeen kitaabota isaa kun baay'inaan yeroo baay'ee koorniyaa irratti kan xiyyeeffatudha. Garaagarummaa koorniyaa irratti akkasumas seenaa aadaa duudhaa siyaasa kan of keessatti qabatee fi dhimma kolonii bara sana ture irratti baay'inaan kan barreessu ture. Kitaaba jabaa fi jaallatamuudha. Kitaabota isaa yoo xiqqaate gara kitaabota 8 barreesseera. Kitaabota isaa inni ammaa kun Things Fall Apart kun bara 1958 kan barreeffame yoo ta'u waggaa lamaan isaatti immoo bara 1960tti No Longer at Easy kan jedhu kitaaba lammaffaa barreesse. Kitaabonni isaa kun qabiyyeen isaanii kan wal fakkaatanidha. Hundi isaanii dhimma aadaadhaa fi sirna kolonii yookiin mootummaa kolonii bara sanaatii fi sirna bittaa warra adii bara sana ture irratti cimsee barreessa. Ogeessa cimaadha. Yeroo baay'ee kitaaba asoosamoota gaggabaaboo fi akkasumas kitaabota daa'immanii barsiisuuf kan barreessudha. Akkasumas kitaabota seenaa kan barreessu ta'uun yaadatama. Gara biyya keenyaatti as dhufu asitti wanti qabxiitti dabaltu jira. Qabiyyeeti waa'ee Cheenoo Achebe irratti kaaste irratti waan xiqqoon dabala. Jireenya hawaasaa giddu galeessa godhatanii barreessuun aadaa hawaasaa seenaa hawaasaa mudannoo hawaasa keessa jiru giddu galeessa godhatanii barreessuun miidhagina hojii sanaa dabala. Inni kan biraan immoo barreessitooti muuxannoo irraa yeroo barreessan waan keessa darban waan jireenya keessatti isaan mudate waan ija isaaniitiin argan irraa gaafa barreessan hojiin isaanii suni afaanuma kamiinuu barreessanii afaan addunyaarra jiran hundatti iyyuu hiikamuu danda'a jechuudha. Amma kitaabileen baay'een kitaabii Joan Rowling faa, Stephen King faa, George Orwell faa barreessaa turan hundi isaanii inni kaan afaan Xaaliyaaniitiin, inni kaan afaan Ingiliffaan, afaan Faransaayiin barreeffamaa ture. Garuu baay'een isaanii fakkeenyaaf George Orwell kan inni Animals Farm jedhee barreesse yeroo adda addaatti warraaqsa bineeldotaa jedhamee warraaqsa beelladoota afaan Oromootti iyyuu gosa mata duree adda addaatiin hiikamaa ture. The Alchemist kan jedhamu kan barreeffame gara afaan Oromootti Alchemisticha jedhamee hiikamaa jira. Inni guddaan kitaabichi kitaaba dhiibbaa uumuu ta'uu danda'udha yookaan kwaalitii qabaachuu ga'umsa kitaaba tokko keessaa argamu qabaachuudha malee afaan kamittiyyuu hiikamee dubbifamuudhaa fi nama hawwataa jechuudha. Kana itti dabalatanii gara kan keenyaatti dhufna. Akkuma jettee kitaabonni barreeffaman kun yeroo baay'ee dhalootaa haga dhalootaatti labatatti darbu jiraatoodha yeroo baay'ee. Kitaabonni akkasii kun kitaaba yeroo baay'ee bifa raagaatiin barreeffamanidha. Waa raaguu yookaan arga yaadaatiin barreessaa yeroo itti waan biyya sanaa barreesse ta'in sun adeemsota keessa raawwataa deemanidha. Kitaabonni kun yeroo baay'ee jiraatoo ta'u gara biyya keenyaatti as yoo dhufne jennee barreessitoonni jajjaboon jiru. Nus gaazexeessaa yookiin barsiisaa waan turreef osoo hin taane yeroo baay'ee barreessitoonni jajjaboon kun barsiisaa akka
turanidha. Cheenoochee beekuun barsiisaa ture. Gara biyya keenyatti achi as dhufnu gaazexeessootaaf barsiisotadha yeroo baay'ee kitaaba kan barreessan. Kana jechuun namoonni saayinsii biraa yookiin addunyaa biraa keessa jiran hin barreessanii jechuu otoo hin taane yeroo baay'ee isaantu barreessa. Mee gara barreessaa biyya keessaatti yoo dhufne Gadaa Gabraab yookaan Tasfaayee Gabraab kan jedhan gaazexeessaadha. Lammii Eertiraa ta'ee as Oromiyaa Bishooftuutti dhalate kan guddatedha. Barreessaa jabaa fi jaallatamaadha. Osoo gara Tasfaayee Gabraab hin kaasin qabxii si hafetu jira natti fakkaata. Anis kanarratti waa'ee dudduubeenii barreessitootaa yookaan baakgiraawundiin isaanii kitaaba isaanii irratti akka inni dhiibbaa uumu tisii dabalee darbuun barbaada. Kitaabileen baay'een akkamittiin nuti kitaaba raagoo yookaan kitaaba fuulduratti nama tilmaamsisan ta'u yoo jenne ilaalle barreessaan gaafa kitaaba barreessuuf jedhu addunyaa isa dhugaa jiru keessaa ba'a. Yookaan saanduqa addunyaa isa kanaa keessaa ba'ee addunyaa ofiisaa uummata. Addunyaa mataa isaatii yookaan addunyaa kalaqa mataa isaatii uummata. Yeroo tokko ani ogbarruu irratti xiyyeeffannoodhaan ogbarruu irrattis barnoota fudhanne waan qabnuufi barsiisota akkamittiin nu barsiisu seete gaafa barreessuuf kaatu kitaabilee dubbisaa turte dagachuu qabdaa siin jedha. Sababiin isaa utuu hin beekin miira barreessummaa keessa gaafa galtu jechoota kitaaba biraa keessa jiran fuutee galchuu dandeessa. Yaadota kitaaba biraa keessa jiran kitaaba kee keessatti hammachiisuu dandeessa. Kanaafuu maal keessaa bahuu qabda? Addunyaa kitaabilee kanaan dura dubbistee keessaa bahuu qabda. Kan biraa immoo ogbarruun maal gochuu qaba? Yookaan seenaan kitaaba keessatti barreeffamu dhugaa addunyaa kana haaluu danda'u qaba, maqsuu danda'u qaba. Yoo dandeesse haquu danda'u qabda. Fakkeenyaaf bishaanni gadi yaa'a jettee kitaaba irratti barreessita taanaan waan beekamaadha. Waan addunyaan hundumturatti walii galedha. Dhugaa kana namni dhufee si falmu hin jiru. Garuu bishaan achi ol yaa'e yoo jette akkamittiin bishaan achi ol yaa'e kan jedhutu xinnoo sammuu namaa qabataa jechuudha. Ragaanatti dhiyeessitu garuu murteessaadha. Ragaanatti dhiyeessitu immoo murteessaadha. Kanaaf kun jabina kitaabilee sanaa. Achirratti qabxii kee haasaa kee addaan kutuu osoo hin taane kitaabota dubbiste keessaa bahuun akka jirutti ta'e garuu barreessaa cimaan dubbisaa cimaa akka ta'edha kan naa galu. Yeroo baay'ee namni kitaabota hedduu dubbisu barreessaa cimaa ta'a. Kana jechuun toora yookaan kitaaba kan dubbise sana fakkeessee osoo hin taane kitaabota sana dubbisee ciminee sammuusaa erga bal'ifatee booda ofii isaatii immoo waan ofii isaatii qabatee akka ba'uuf haala isaaf tumsa. Garuu namni osoo kitaaba hin dubbisiin gara barreessuutti dhufaa kan jedhuuf gara boodaatti itti dhufna. Kitaabonni isaa agam jiraachuu danda'a ammam cimina akka qabu kan wal nama gaafachiisu ta'a. Sanuma wal qabsiisee waan xumurte yoo ta'e gara barreessaa kanaatti yoo dhufne Gadaa Gabraab barreessaa seenaa cimaadha. Kitaabota jajjaboo hedduu barreesseera. Kitaabotni isaa kun kan isaan xiyyeeffatan yeroo baay'ee dhimma asoosama gaggabaaboof seenaa barreessuu jaallata. Akkasumas yaadannoo yookaan isa warri faranjii di'aarii jedhan kana gara kitaabotaatti jijjiireeti. Kitaabota isaa yoo fudhatte mata duree isaa yoo ilaalte የጋዜጠኛ ማስታወሻ የቅዳሜ ማስታወሻ kitaabonni isaa kun kitaabota yaadannoodha. Yaadannoon isaa kun garuu barnoota hedduu kan of keessaa qabanidha. Keessaayyuu dhimma Oromoo irratti nama baay'ee xiyyeeffatuu fi an dhiigaan Oromoo ta'uu baatus an ilma Oromooti. Dachee isaarraan guddadhee dachee isaarratti nyaadhee bobaa sana jalatti guddadhee waan ta'eef ani Oromoodha nama jedhee maqaa isaallee aga gara Gadaatti jijjiirratedha. Achirratti wanti kaasu bara yuunivarsiitii barannu kitaabota isaa kun wantoota hedduu fayyadeera. Daawwattoota keenya keessaallee akka tasaa jiraachuu danda'a. Kitaabota isaa jalqabaa Yeburqaa Zimmitaa jedhu kitaaba baay'ee jaallatame ture. Yeburqaa Zimmitaan kun afaan Oromoon hin jiru. Garuu kitaabota kana yeroo baay'ee deddeebi'ee nan dhaga'an ture. Ciminaaf kitaaba jabaa akka ta'e. Garuu dubbisuu waan hin dandeenyeef waa lama na fayyade. Tokko kitaaba afaan Amaariffaa kan dubbisu na godhe. Hin danda'u waan ta'eef filannoo biraa waan hin qabneef fedhii kitaaba kanaa godhadhee waa lama irraa bira. Tokko qabiyyee kitaaba sanaa hubadhee lammaffaa dandeettii dubbisu afaan Amaariffaa koollee waa'ee Oromoo waan ta'eef dubbisuun qabadhee waa'ee of amansiiseef tarii namni biraan akka koollee jiraachuu danda'a jedheen kaasee achirratti. Yeburqaa Zimmitaan kuni qabiyyeen isaa waa'ee aadaa fi abdii Oromoo yookiin waan egeree borii wanta haasa'udha. Kitaaba baay'ee jaallatame ture. akkasumas kitaabota hedduu barreesseera. Kitaabonni isaa taanaan gaazexኛ ማስታወሻ የቅዳሜ ማስታወሻ የቢሾፍቱ ቆራጦች afaan Amaariffaadha. Kitaabonni isaa kun kitaabota jajjaboo fi ogbarruu jabaadha. Kitaabni isaa kun afaan Amaariffaan kan barreeffamee fi gara afaanota birootti illee mummuraasii kameera. Amma achirratti waan si dabalu kan
barreessaa Gadaa Gabraaf yookaan Tasfaayee Gabraaf jennu kanarratti akkan dura sii kaasee ture kitaabni isaa sun jaallatamu irraa kan ka'e amma hiikameera afaan Oromootti hiikameera. Afaan Oromootti hiikameera. Akkasii sirbillee sirbameera. Callisuu burqaa jedhamee sirbameera. Egaa hojiin kee jaallatamaa taanaan hanga kana dhiibbaa uumta. Hanga kana namni gara sanatti fuulleffataa jechuudha. Kitaabilee baay'ee amma namoonni keenya barreessitooti keenya kitaabilee biyya alaa baay'ee hiikaniiru. Dhaloonni amma jiru afaan Ingiliffaan dubbisuu dadhabee afaan Amaariffaan dubbisuu dadhabe jedhee wanta yaadda'u qabadee yaaduun. Sababiin isaa barreessitooti sirriitti xiyyeeffachaa jiru. Kitaabilee xiinsammuu haa ta'u, kitaabilee nama kakaasan haa ta'u, kitaabilee seenaa haa ta'u, kitaabota jajjaboota baay'ee hiikaa jiru. Kitaabileen ciccimoon akka addunyaatti koppii baay'ee gurgurame jennee jajnu kuni baay'een isaanii afaan Oromootiin jiru. Egaa immoo sadarkaan dubbistoota keenyaa maalirra jira seedus qabxii keenya keessa waan jiruufi gara dubbistoota keenyaatti as dhufuun duratti Afriikaarraa jalqabnee achi as namoota lammii Itoophiyaa ta'anii Itoophiyaa keessa immoo kitaaba Oromoo irratti xiyyeeffatan keessaayyuu waa'ee Tasfaayee yookiin Gadaa Gabraabiin kaasanirra akkasumas obbo Asmaaroom Laggasees dhimma Oromoo kana ilaalchisanii keessaayyuu qorannoo isaan godhan akkasumas kitaabni isaan waa'ee Gadaa irratti barreessan kitaaba hedduu jaallatamaa fi guddaa ture. Achas gara ogbarruu Oromootti yoo dhufne ogbarruun Oromoo yookaan barreessitoonni Oromoo kaleessa maal ture arroo maalii egereen isaa maal akeeka kan jedhu irratti qabxiilee muraasa yoo kaasne mee ogbarruun Oromoo maal ture kan jedhu irratti maal jettaati? Ogbarruun Oromoo egaa adeemsa baay'ee keessa darbeeti kan inni as ga'e nus kanaafitu fageenyarraa kaanee gara Oromootti deemne baratti afaan Oromoo barreessuu miti dubbachuun iyyuu baay'ee ulfaataa ta'etti warri barreessan jiru. Fakkeenyaaf kanneen akka barreessaan Godaannisaa Dhaabaa Wayyeessaa akkasumas amma Namoo Daandii kan jedhamu jechuudha gaazexeessaadha. Obbo Kumsaa Buraayyuu fa'aa namoonni dur seenaa kitaabilee sa'aatii sanatti yookaan bara sanatti yaadamuu hin dandeenye barreessan. Afaan Oromoo dubbachuun yeroo itti nama kitaabumti immoo kitaabumti ciminumti kitaabilee sanaa immoo bara sanatti wanta yaadamuu hin dandeenye namni tu afaan Oromootiin hin baratin. Namoonni kun bara sana keessa jiraachaa turan jechuun carraa afaan Oromootiin barachuun qaban jechuudha. Qubee biraadhaan qubee jenereeshinii miti. Garuu jenereeshinii har'aa miti. Garuu immoo baruma sana ta'anii kitaabileen isaanii hanga irraatti dhagaa bu'uuraa ta'anii dhaloonni kamiyyuu kitaaba isaanii kan wabeeffatu. Maqaan kitaaba afaan Oromoo gaafa ka'u maqaan kitaaba isaanii kan duukaa ka'u jechuudha. Gama kan biraadhaanis ogummaalee kan biraadhaanis namoonni dhiibbaa uumaa turan dhaloota jaarraa har'aatu hin taane dhaloota jaarraa sana dura jiru. Jenereeshinii dura jiru akka ta'anidha. Kitaabileen keenyas baay'een isaanii sadarkaatti dur waggaatti kitaabni tokkollee maxxanfamuu hin dandeenye irra turre. Amma garuu sadarkaa torbanitti illee kitaaba torbaniin kitaaba eebbisiisuun irra geenyeerra. Inni kun abdii namatti hora. Ogbarruun Oromoo guddateera bal'ateera jechuu dandeenya. Fakkeenyaaf dur kitaaba soosamaa tokko jira. Kitaaba soosamaa maqaan dhaabnaan Godaannisa maqaa dhaama. Inni ergifatama. Kitaaba tokko namni tokko yoo bitee jedhee gandoota hundee akka ciccitutti walakkaa ishee dhufee si bira ga'a. Mana barumsaatti immoo laayibirariitti ID kee qabsiisteeti kanatti ergifattu jechuudha. Kitaabileen durii sun suuraa abdii fa'aa Godaannisi fa'aa Gurraacha Abbayyaa fa'aa akkasitti Kuusaa Gadoo fa'aa jechuudha. Kitaabileen immoo utuu nu bira hin ga'iin badan iyyuu immoo jiru 1986 kaasanii kan maxxanfaman hamma 90 wayiitti kan maxxanfaman jiru. Ani nan beeka namni akka ergisaatti akka adaraatti sitti kennee guyyaa sana guyyaan isin jedhetti hin fixu taanaan dhimma keetii walakkaa dubbiftee deebistaa jechuudha. Utuu nu bira hin ga'iin immoo kan badanis baay'een isaanii jiru. Egaa immoo har'aa sadarkaan irra jiramu torbaniin kitaabilee keenyaa galmoota adda addaatti deemnee gamme mee sadarkaa ogbarruun Oromoo irra jiru irra osoo hin ga'in dura mee ogbarruun Oromoo dur maal ture sana irratti qabxiilee muraasa kaasteetta keessaa barreessitoota hangafa ta'an kan lubbuun jiranis kan lubbuun hin jirres kan biyya keessa jiranis jiru kan biyya keessa hin jirres fakkeenyaaf warra akka barreessaa asoosamaa hangafa kan ta'e lubbuu isaanii amaaruu obbo Gaaddisaa Birruu Kuusaa Gadoo bara 1983 barreessanii maaltu adda godha kan jennu yeroo baay'ee kitaabota obbo Dhaabaa Wayyeessaa Godaannisaaf Kuusaa Gadoo kitaabota hangafaaf jaallatamoo ta'anii dhaloota taasifamu hiriyaa keenya yookiin umurii dhaloota keenya dura garuu nuti sararaan haasofnaa dhaloonni dhufu sinaasaa iccitiin sana duuba jiru maal yoo jennu yoomessa yeroo sanaa yoo ilaalle isaan dhuguma barreessitoota cimoodha. Sababni isaa kitaabonni irra barreeffaman hedduun kan isaan caalan jiraachuu danda'u. Yoomessa sanaan gaafa wal bira qabnee ilaallu garuu kitaabonni isaanii cimoodha. Sababni isaa kitaabonni isaan ilaalanii qajeelfama yookiin toora yookiin haala isaa ilaalanii irraa baratan tokkoyyuu hin turre. Kitaabota afaan Amaaraati. Kitaabota afaan Amaaraa immoo
aadaa Amaaraa, aadaa ogbarruu Amaaraati kan inni giddu waleeffatu. Kanaaf kitaaba sana keessa haala sana hunda isaa cabsanii ba'anii waan haaraa ka'umsa tokko otoo hin argatin lafa duwwaa irratti asoosama afaan Oromoo asoosamni seera mataa isaa qaba. Callisee namni barreessan lafaa ka'ee hin barreessu. Kitaabni tokko barreeffamuun duratti seenaatu jiraata mitiire. Seenaan sun erga jiraate booda qooddataa uumta. Qooddataan immoo erga uumte booda kallattiin gochaan sun yookiin kallattiin seenaan sun ittiin adeemutu jira. Ijaarsa gochaa kan jennu kallattii gochaan sun erga dhufee booda immoo ergaa yookaan tiimiin isaa maali? Akkamittiin ergaa sana dabarsuun qaba kan jettu ogummaadhaan dabaalteetti kan barreessitu. Sun otoo isaaniif wanti bu'uura ta'u hin jiraatin kitaaba jabaa barreessanii dhaloota hedduu oomishuu danda'aniiru. Osoo isaan kaleessa kitaabota sana barreessine ogbarruun Oromoo har'aa kun aga kana deemuu danda'a nama jechisiisa.